Shaawrii seentee otoo bishaan dhiqattu fincooftee beektaa? Dubartii ta'ee nagarree takkaa eegalu qonni. Luucee! Barri baranaa biyya kanarraa luxootti si haa godhu! Hin raftaayi! Na guggubdee ofii raftaa! Galamsoo nama qofa osoo hin ta'e waraabessinillee aarifa fakkaata. Haadha manaa isaa, jaartii soddaa isaa, TV obboleettii haadha manaa isaa bakka takkatti ulfeessee. Eessi jira ijoolleen garasi na eegdi beektaa? Ani mataa kee keessaa na dha'e nama tokko hin jiru achi lafa dha'e. Amma matee ta'ee qabadheetu maaliin bakka jedhee dhaqee amma seenee waraabu jira. Ijoollee waan qoosu seenaa achi gaggabeera. Ijoolleen waan hin qoosaa hartanitti fakka yeroo hunda qoosa beektaa ijoolleedha. Arsii keessatti waraabessi mana namaa seenee marqaa jedhee marqaa nyaatee ba'ee. Barri nama Itoophiyaa Oromiyaa keessa taa'ee waggaa 30 biyya san jiraatee afaan Oromoon beekne fa'aa jira. Innaa fi uummata Oromoo namoota akkasii san guutuu. Egaa namni hundi gisee dura YouTube banatu subscribe akka isaaf ta'u bakka hedduu hawaa waan ta'eef YouTube banattee subscribe naa godhattee share gootee halkan walakka nama meeqaan naa godhee jettee hirriibaa hatee ni beeyta. Bokoo keeti ani qotiyyoo cimdii soddomaan lafa kan koo qotadhee gama sana roobdee gama kan koo roobuu dhiistee abbaa bakka barbaadde deemtee bakka barbaaddetti dhiistee ana si bulchaayi bakka itti roobdee sana dhaqii buli. Baasee akka nuwaa fuunuutitti waa hunda buna waan suuqii fudha hunda fuudhee isaanii kennaaf. Amma yeroo irreen itti dhufu oofarii dhufe mindaa barsiisaati wal. Yeroo dhumaatiif Google irratti waan ati search goote maali? Nu garsiisi. Haa ifajjeessu. Maaliif ni beekta? Indema, ye pitindaka, garabete kaha, lagabete teha, debiye arguda, ijaki berida, siwa jinda bersu, ruki abunda.